Ashamar kafune kamulta dufta fi daawwattoota JMN irraa oduu galgala kanaaf qindeeffame isinitti hima oduu waliin kan isfaana turan misra bayaan jalqaba irratti hanga footoo oduutti eegala. Manni birrii biliyoona 2 halkan tokko keessatti ijaaramee xumuramuun himame. Oduu biyya alaatiin Yuukireen haleellaa diroonii xayyaarota waraana Raashaa mancaasuun dhagahameeti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hanga footoo oduutii amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Naannoo Kibbaa keessatti giddugalli marii paartii badhaadhinaa Godina Geediyoo keessatti manni birrii miliyoona 2 ijaaramee halkan tokkotti ijaaramee xumuramuun eebbifameeti jira. Naannoo Kibbaa Itoophiyaa Godina Geediyoo keessatti waajjirri paartii badhaadhinaa guyyaa tokkotti mana 20 fi godoowwan marii paartii badhaadhinaa 100 fi birrii biliyoona 2 guyyaa tokkotti ijaaranii xumuramuunis himameeti jira. Gamtaan paartii badhaadhinaa fi wiirtuu marii maatii caasaa gudinichaa aanaa 17 hunda keessatti eebbifamuu isaa irratti manni halkan tokkotti birrii miliyoona 2 ijaaramuu jira kan jedhus gaafii uumuunis gabaafameeti jira. Miseensi paartii badhaadhinaa dhimmoota misoomaa fi bulchiinsa gaarii irratti xiyyeeffachuun ajandaa fi tokkummaa paartii badhaadhinaa daran akka cimsus akeekiseeti jira. Manni kun birrii miliyoona 2 baasaa laata jechuunis gaafii uummatattis uumeeti jira. Hospitaalli waliigala Specialized Falaga Hiyoot yaalii moora ijaa bilisaa kennuufis jedhameeti jira. Hospitaalli waliigala Specialized Falaga Hiyoot piroojeektii Kurbilan dinas waliin ta'uudhaan yaala moora ijaa baqaqsanii yaaluu bilisaan kan kennu ta'us beekseeti jira. Kutaaleen hawaasaa dhukkubichaan miidhaman hospitaalichatti argamuudhaan fayyadamtoota tajaajila kana akka ta'anis hospitaalichi waamicha dhiyeesseeti jira. Hospitaalichatti qindeessaan kutaa yaalii ijaa Direes Alamaayyoo hospitaalli waliigala Specialized Falaga Hiyoot piroojeektii Kurbilan dinas waliin ta'uudhaan yaala moora ijaa baqaqsanii yaaluu bilisaan kan kennu ta'us himaniiti jiru. Yaalichi waxabajjii 2/2017 hanga waxabajjii 7/2017tti walitti aansuudhaan kan kennamu ta'us jedhaniiti jiru. Hanga ammatti dhukkubsattoonni moora ijaa 550 adda ba'uunis qindeessaan dubbataniiti jiru. Moorri ijaa sadarkaa biyyatti ta'ee akka addunyaatti dhukkuba jaamina ijaa hordofsiisuudha kan jedhan immoo qindeessaan baqaqsanii yaaluu furmaata ijoo dhukkubsichaa ta'us hubachisaniiti jiru. Mootummaan konkolaattota fe'umsaa gara Tigraay akka hin seenne dhorkee ture akka seenan hayyamuu ibseeti jira. Konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee shaqaxaa fe'anii karaa naannolee Amaaraa fi Affaar gara Tigraay akka hin seenne dhorkaman turan gara naannichatti akka seenan waliigalteerra gahamuunis himameeti jira. Eeyyama kana kan laatan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Wardaa dhimma dhorkii konkolaataa fe'umsaa kana irratti Komishinar Jeneraal Komishinar Poolisii Federaalaa Damballash Gabra Mikael waliinis mari'achuunis hordofeeti jira. Sababa konkolaattonni fe'umsaa meeshaalee fe'anii gara Tigraayitti akka hin seenne dhorkamaniifis meeshaan kun seeraan ala bifa kotorbaandiitiin daangaa naannichaa ce'ee daddarbafamuu isaatiin wal qabatee akka ta'es waajjirri pirezidaantichaa naannichaa beekseeti jira. Oduun biyya keessaa kana fakkaata oduu biyya isinitti hima. Yuukireen haleellaa dirooniitiin xayyaarota waraana Raashaa mancaasuunis dhagahameeti jira. Yuukireen haleellaa diroonii buufataalee xayyaarota waraanaa irratti geggeessuudhaan Raashaa kasaaraa guddaa irra ga'uunis himameeti jira. Haleellaan diroonii buufataalee xayyaarota waraana Raashaa irratti raawwatamu Raashaan beeksisteeti jirti. Yuukireen opereeshinii Spiider Wib jedhamuun moggaastee kan raawwachuufis waggaa tokko ol irratti hojjetaa akka turtes ibseeti jirti. Biyyattiin kanaan dura haleellaa garaagaraa daangaa Raashaa irrattis akka raawwattes beeksisteeti jirti. Akkuma waraana eegalee tureen doonii waraana Raashaa ittiin boontu Moskoo jedhamu haleeluunis himameeti jira. Gabaasni kan BBC'ti. Egaa hordoftaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata oduu waliin kan sifaanu turan misraa bayaanii qophiin afaan JMN irraatti gamoo kootiin nagaatti.